هذا كتير جاد بچو بربادا هاتي فاتي لدوغا نامني وات دغامي دبچو لا كانا في دبي كانا ما سرت لي واي يكاسي حاسوني ديره سوني لي مرباجو سو دبي دي سابا كايو دان ديت نتي ماكامي يودا دابيامو نا ابراهيم دبلات دبي كان كنو إلو صدق كيسان فرد ولي ما كا أمدين أقدر يلا بقى عصير ما تقول انا كنت انا بدي سونتي جارسما رمضان غير كيستيمو كيسا غودا جارسما شادين غونا جارسا جارتي ولد بدو اللي من دندابتا ولد بدو رت اللي تاكسي ججر مشوارة قدي سيد بقينا فاميلي ممبري تابون دي كيسان يا رفاتي رمضاني دبي جرتني دم جارسا جارتي غاف والفولن لكم والفولن نتمرين أما لكم واللولن يا تو كستنديف لا فرت ما لا لريس نجاي في الدنيا سوشيال ميديا رتي إلو وان كان لفر لا جدي كي على دولة توري أكو متساق عليه سلي هذا وجنا دور اللي ودين دبني توري هاسوني اللي لفرت اللي ميديا رت اللي هاسوني دبي كان اللي كره قولا بيتي سيسنة أرارا مدرسة اللي غاني دبي نكتسات تاي نوار كاكاي كان أبى ملة دبي أسرو مكبابسا دبي لفمت الله ميديا رب باساني وانتي جوان جارتي أساني في اللي تكلم جرو ولا بني ميديا راكبوسني لفت لوان جارتي كان اللي نمر النجارو دبين ولا لتنا ما كنا إيسالي في دون دندي نسي كنا أما أنا كفرتني أنا رأسي لقويا جارسما نندد من جرو أما ولف دا بس أنا كفرتني بريدة ترى أما فري لالو دي سير جارسما نا كفرلان أما تنا ولي أرارسي وكتك تجاس سي كفرلا ركوم كابوسي كفر ميكا برباد أنا سدي برباد أنا أمدين أكارو ملينا لبعض بشر نقول ده يا ليس أكاسني دبي أكاسمه كاروينا أيه غلطهم أما سرت واتو كجوبتشو بربادا garuu ana akka mataa kiyyaatti sagaleen keenya jiraame adabaate ani wanni barbaadumaa inni beektaa dubbiin tun amma ajandaan kun sooshaal miidiyaa irrallee bahee hawaasni kunillee namni kumni shanii kunniin jaarsummaa kana ayirtillee ol bahee hirmaatuu dhabu ayirratti akka fixamuuf hedduun isaanii fedhinnaan isaanii ayirra akka fixamuu barbaadan jaarsummaa kana keessatti illee yoo gabbuusan wanni guddaa haasaamu hin jiru rakkoo jara lamaan jiru waan guddaa miti akka xiqqoo qalbii jara lamaan irra dhageeffadhee jirutti asumarratti yoo haasofne xumurre homaan rakkoo qaba rakkoo jara kanneen lamaanii. Reeta nasi dhogaa usme wanti suroogu tokkoffaa wanti haasa'uu qabnu takkitti dhiifama. Kan manatti deebi'u mujattiin akka manatti deebitu asirrumatti namni kuma shanii kun haa beeku. Sa keessaa wal dhabiinsaa immoo keessaan finnata keessaa waa'een jaarsaa jaartee sirraa baasanii dubbatu. Manatti deebi'uu feeti moo hin feetu qoyi Ramadaan. Sanin gaafanna. dubbii keessaa fixaa fi ramadaan kaachirraa fi akka jedhu viidiyoo garreen gammadaa fi akkanatti hin gaafatamu waa'ee jaalalaa kun sooshaal miidiyaarratti deeffattaa deebitaa yoo jedhaniin as kuma shanii kanarratti illee akkas gaarii maali waan jaarsaaf jaalallee waan ta'eef nama waliin jiraatu waan ta'eef silaa lafumarra waliif fidanii akkasuma walitti nagaa godhanii bareedaadhaan akka kiyyatti dhugama yoo gara dhugaa deebine sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Egarii ammoo yoo barbaadan mana keetti deebanii egaa araaramnee jirraa yoo jedhan illee uummata jara hordofuuf akkas bareeda. Asirratti amma namni walitti morka seena jechuu barbaadu gaarii miti. Waa'ee dhimma laali anamma kookii hin beeku dhugaa dubbachuuf isatu fidee miidiyaa marratti na malee guyyaa takka illee heloo jedheen hin beeku akka obboleetti takkatti illee jechuudha. Isaa yoo heloo jedheen hin beekan yoo xiqqaate naannoo jeesaatii moo lamaatiif deemna asumarra wal argina. Gina immoo isuman komadha malee isiin komadha. Harka dhibba keessaa 95 isuman komadha. Akka dhiiraa takkaatitti sirri hin jiru waan ta'eef jechuudha sii galee silaa dhiirumatu dubartiirra jiraan sirri hin jiru. Isuma obboleessa kiyyan komadha. Uma fedhe yoo ta'e jechuudha. Adda mee ilumiira kamtu haati mana tante aartee mana irraa baatee dubartii biraa fidee booda deebi'ee dhiifama Oromooti jechuudha. Hin jedhamullee jedhamuufillee hin taa'ullee. Sanammoo maaliif akka godhellee isaa rabbitu walitti beeka. Taani ammoo yoo rabbi laaffisee araaramanii waliin jiraatanii marhaaba. Kokkora miidiyaa irraa dhiisee akka dhiira dayyuusaa jedhaanii. Tole haadha faatee galatoomii anammoo wanni jechuun barbaadu kiyyaa fi kookeetti illee muriitti irraa baafatanii jara dubbisuu barbaada. Jara immoo gaafii nuti gaafannu
jaarsummaa kana gara keessatti akka laalluuf immoo akka asirratti laalluuf barbaadan filannoo jaraa kennuun barbaachisaadha. Amma yoo jarri as paablik irra barbaadan irratti illee laaluu dandeenya. Yoo lakkee immoo nuti dhimma jireenya keenyaa garuma keessatti rakkoo jiru akka nu laalamu barbaadan lafarratti yoo jaalallee lafarra gabbuu namaa rakkoo tokko qabachuu. Dubbii tana kennatamoo kennanillee akkasitti gaafannee irra bareeda. Kiyya kiyya witira waan nu haasofnu kana dhagaa jirtaa mi jalqaba irraa kaaftee jirta dhaan dhageetta. Dhaga'u jira. Dhimmi keessan kun lamaan baay'ee ajandaa ta'e miidiyaa kanarratti samuuni kana deemaa jira. Sanii wal qabatee amma nullee hanga tokko keessatti hirmaanne malee ilaalatumaan turre cinaa deemnee jiniin rakkoo dhimma keessan lamaan jidduu jiru kana miidiyaa irratti baafnee ayimarratti isin ilaallu moo gara keessatti akka isin ilaallu barbaadda akka mataa ka'eetti. Gara algaa galii jedhin isiidhaan gara algaa gallaan algaa nun barbaachisa. Algatti galuun duratti kaakoo himee akkasitti koo. Algaanii galti bara yoo yaadni kee bareeda. Bilbila keessan namoota baay'ee illee kenneefii ture bilbila nama natti dhiyaatu jechuudha akkasii bilbilan jechuudha. Bilbilan kaaftu beektaa? Bilbilan kaaftu kaleessa Mubaarakin jira Mubaarak Baalee hin barbaadu. Isatu intala biraan irratti fideetti. Intalli dammoo tama yeroo isiin as jirtu walitti seenanii walirraa qawallaatitti buna waliin dhugani dhufte jechuudha. Yeroo kanatti ammoo even ani gasti laayivii jira. Muyyattiin tun harkaan na qabatteerti harkaan na tutteerti jechuudha kiyya wanni biraan jiru argite. Yeroo kana yegiddi namni laayivii kiyya jala jiru arganiiran garuu wanni biraa wanni tokko hin jiru jechuudha. Ollaadha nutti seenaa. Na tutteerti jedhee. Mucattii waan biraa waliin goone jechuudha harkuma wal qaqqabattan malee. Maal waan laayivii jirtaa naan jettee harkaan na qabdi harkuma sana argan wanni biraa tokko hin jiru beeku. Anu yeroo san si jala ture yaa argeetiin ni jira. Iskuruushiitti qaba jechuudha. Kanaaf mooma isiin na bira jirtu seete akkuma dura walitti seenanitti shaayii fiddee dhufteesi. Isi kookinoo jennaan lakki kookiin deemteetti hin jirtu jedheen aganuma bakka laayivii jirtaa jettee harka kana tikashaa kiyya kana qabdi beekta. Kanuma argan waan biraan jiru. Irratti waa gaafadhaa lafaate harka maa sukkuumtare yeroo sana takkatti harka irra oofaa ture harka keetiin harkisii sukkuumaa ture bara. Wayitiisan nama dura ta'e qabdee. Kookiin hin jirtu jettee gaafannaa deemteerti jennaan itti lufte. Akkas jedhu kana waan ta'eef bilbila namoota bilbilan kaaftu argite bilbilan kaaftu waan ta'eef yaa anu rakkoon qabu an kaleessa kaase suuraa isiillee kaleessa isiin erga san barbaadu jettee inni bakki biree adda deemu dhiifama naa godhaati. Bakki biree wallaahi billaa. Kibirri isin hin tadaraddarti. Siistu tinish sabare bodeetti. No, isin kibirri ati kibirri ante daraddaran isin on daraddarti kibirri ufiti. Yaa saam litidaraddar ትችላለች ላትደራደርም ትችላለች ግን አደፋተ ቲቪ ስለማ ወለት እንተረና ቆይ ከዩ አዝበረቲ መጣመ አንከው ወጣ ያደ ወይ ከስራው በደጅራ ያደ ወይ ከስራው በደጅራ ዲስ አማ አደፋተ ላላኔ ወኒ ዋን ከነን ጋፈነ ጀዴ ፊሌ ዱቢን tuni gara keessatti akka gabbuu hin dandeenye waan beekeef maaliif yoo jette jettiin tuni yoo gara keessatti namni silkii fuudhee itti dawwalu silkii nama tokko raayuun kaaftu jedhan eegale akkamiin jedhutti argaarta yoo amma akka ramadaan jedhu kana dubbii gara keessatti hin gabbuufne yoo laalla jenne yoo mucattii tana achiin dhabne yoo akkam goona rakkoon jiru amma akkuma kiyyaa gaafate si gaafadhu sumi akkuma kiyyaa gaafate si gaafadhu lafannaa haalaan isra naaf ta'u jettillee dubbii isiirra siigalee kiyyaan illee amma dubbii biraa keessa deemtee ilaaluun sun ta'inni dubbiin lafa si halaalamtu miidiyaa irra si halaalamtu salaama waan biraa keessa deemtee akkana jechuu osoo ta'in kiyyaan rakkoon qabu jedhe kiyyaan raafitannee asirra yoo isi ila dhagaye yoo isiin ookee lafa naa laala jettu silkii kaasuu dudde taate sun isii ilaallata malee nama biraa ilaalla. Maaree lafa naa laala jettu dubbii isiirra jirtu isii gaafadha. Ramadaan dhaggeeffadha amartii keessanuu isinitti himaan dubbii. Dubbii akkanuma waan asii achiin oofina dhaggeeffadha. Dubbiin akkaataa itti dhumattu. Karaa keetti dubbii isinitti himna. Dubbiin callisaniitiin jechuudha. Akkana naa dhumattu akkana naa dhumattu miti. Wanni isin gochuu qabdan tokkoffaa kiyyaa wal lolan addaan bayan. Kiyyaa waan kan akkamitti araarfatuu qabu akkamitti jaarsummaatti kennuu qabu. Mucattii tana wal lolan addaan baanii mi kabaja qabdi ulfina qabdi sii galee akka ulfinaatitti intalli tuni intala teena waan taateef kabajaa fi ulfina isii guutuu isaa qabatee kara mucattii
dhaquu hin dandeettaa jedhaatiin kiyyaa gaafadhaa wanni mucattiin diddoo kana moo wanni mucattiin kara takka deemtu hin jiru. Sanu bakka fannu bara yoo mucattiin waa takka kara takka wanni mucattiin usmee nu isin qabaa warri soddaa mucattiin nu qabaan mucaa ammoo kabaja isii guutuu yoo kiisallee jettan kiisnee akka gaariitti mucattii deeffatuuf qophiidha. Isin mucattii teessan lafan nu qabuu dandeettanii? Eeginoo kara takka kookii nuyi ragaati. Qabnaam jettiin hin dadhabnu jaarsummaa isin gargaarraa yoo kana himataallee taana himachiisaallee taana dubbii isin jala galtee dhisume nu kana daawwal mucattiin nutti sokkitee mucattiin intalatee na waan ta'eef koota lafarratti taatanii miidiirratti taatanii awwaala nu mari'adha. Gama keenya waa takka rakkoon qabu nu gama keenya waa takka rakkoon qabu isinummaa mucattii yoo lafarra qabuu dandeettan. Chaarjii na cufaara dubbii wal keessa oofina jiran chaarjii na cufaara yoo dandeete jartanii afaan lama bichaa gaafadha jiran. Asiraan nu hafitu edha dubbadha asirratti lafan nu hafitu edha kookee dabalanii jaarsallee kun iloolee baalee ollee ta'e asirra lafa raffitu jiran dubbii wal keessa ooftanii gara gandummaatiitiin dubbiin karaa sirrii ammareef karaa sirrii irra dhufte rawa. Madaan dubbiin siin galle maaliif yoo jette warri soddaawwanillee dhufanii jiran waan ta'eef nutillee immoo akka namni tokkootti mucattiin tun erga sokkitee jettirra maatii isiititti faamilii isiitti dhayinee kabajaan mucattii tana deeffatu waan barbaannuuf tara gaaga'e ramadaan xiqqoo isiin. Ayyee baadiyyoo si wajji dubbachuu barbaadaan. Mucattii harkaa qabnetti ta'e mucattii nu dubbiseti. Kookii miyuuti irraa kaasi. Miyuuti irraa kaasii waan isiin barbaaddu nu gaafadhu jaarsummaan lafarratti. Kookii miyuuti irraa kaasi. Kookii. Salaamu alaikum. Wanni amma jenne kun hin ta'amu ta'u. Kookii. Wanni amma jedhe kun dhageettee waan amma jedhe kun hin ta'amu hin ta'udha waan kana waan nuti hin jenneen fudhatta. Hin fudhadha qabu yaani hin fudhadha kun namni akka asirratti haasaa jiru kun namni boruu kiyyaatti naa gaafatamu jiru waan ta'eef ani deebi'ee bakka sanarraa deebuus hin barbaadu. Ani dubbiin laanaan diga miidiyaa irra fidee isaa kanaafuu ani jaarsummaan na haasa'amullee hin jiru na dubbatamullee hin jiru. Maaliif haadhi timirtuma asirratti illee taatee haasoftan maan deemtanii yoo keessaa inni taate dhuftanii haasoftan deemtan malee ruuhii xiyyaaf ittiin gaafatamtan isinii galee. Waan ruuhii ta'eetiif dhaggeeffadhu kookii waan ruuhii ta'eetiif waan wanni keetii muluu isaa nutu fudhata. Dhaggeeffadhu waan nuti hin jennu hin fudhatta akka inni waan jarri jettu dhaga'utti waan nuti hin jennu hin fudhatta. Sitti yoo barbaadu yaani wannan didullee hin jiru garuu mootuyyoo fudhadhellee ani bakka sanitti deebi'uu hin barbaadu. Maaliif ruuhii kiyyaaf hin sodaadha waan ta'eef hin deebi'u bakka sanitti. Fudhatee achitti hin deebiin akkam goonare jiloo waan jedhu. Ijaarsumni waan saamuun jiru jedhee baranaa fi. Ani kookii gaafii sirraa qaba. Maali ruuhii kiyyaaf hin sodaadhaa waliin jiraattaa moo karaa sitti tumamta moo maaliif sodaatta maali rakkoo? Eeyyan ani qara wanta hedduun irra gaara waan ta'eef nama ruuhii kiyyaaf hin sodaadha waan ta'eef isa wajjin hin jaadamu. Maa si godha biyya guddatte biyya jirtu namni waan nama godhullee hin jiru bakka san hin laali. Ofiin fudha jettaa gimmaashin fudhattaa bakka takka deebise kaa dubbite jaarsummaa kenna. Bakka takka irra dhaabadhu jechuu barbaadeeti. Wannan dubbadhellee hin jiru ofii isaati ani maatii kee keessa namni waa ta'e naan fotoodhaan viidiyoo duraan gadhiise kan muuziqaa manaamni yaniin hundayyuu fidee achi profaayilii gurraacheffadhee bakka hojiin oole guyyaa guutuu bakka hojiitiin naa deebi'ee jedhu maaliif akkas gootee gurraacheffattee naan jedhe inni akkasuma nama daa'imni irra dabaltee kottuu daa'imman isaatiin mana barumsaatii dhufan ga'eera naan jennaan fiigaa deemi'an. Yeroo ani achi deemee bakka mana madaa'imni laayifii isaa dhaggeeffadhu kookii noomaal taatee maa profaayilii gurraacheffatteedhaan namni jala deeme. Yeroo kana hin beeku nani kookiin isin na gaafattan tamii jedhee waakkataa ture. Egaa seenaa bakka hojiitti deebi'e maal akkana jettaa jedhee gaafadhe. An jennaan waan sin beeknee fi naan jedhee achumarratti ani waan na godhe isa gaafadhaa. Dubbachuun barbaadu jechuun waan ofii ka ofii asirratti naasaa. Kanaafuu wanta hedduun na godhe nan bahee biraa deemee jechuun isa biraa. Kookii dhagaye obboleettii ta'e qalbii ta'e bakka takka godhe namni wal lola jedhe waliin illee jiraatte waluma lola namni.